jirtu? Waaqayyo maqaan solfaatu mee faarfataa bultii harkatti naqabaa waaqayyo si eebbisu na jedhani. Egaa nama waaqayyo warumti kan walillisu waan ta'eef mee eebbisa bareecha waaqayyo si eebbisu na jedhani. Haddumaan immoo nama waaqayyo karaa isaatti walitti nu qabee nama guddaa nama waaqayyo eebbisee nuuf laatee gechoo merkatti qabaa waaqayyo si eebbisutti hin jedhaa. Nu jiraadhu jedhani. Guddadhu jedhani. Waggaarraa immoo kana caala jedhani. Yaaddaan jiru gammadaan jedha malee mitire waggaarraa immoo kana caala akkeessaa immoo namni tokko darabee fudhatee gala. Nyoori fudheen galata. Ta'eera. Yeroon kun yeroo waaqayyoon laatedha. Kanaaf namni wangeela qabdanii ta'ee mobaayilirra isa ta'u sagalee waaqayyoo gaa haboo qabaa. Hojii ergamootaa 28 lakkoofsa tokko baay'een keessa lallabdaniitu baay'een keessa immoo beektu bakka baay'ee ture kan keessa ko ture garuu halkan edaa garuu waaqayyotu kutaa kana kan dubbatu laphee korti jabeessee wanti naasoof ture isa si duraa situ dursa kan jiru ture. Amin jennume? Mee jedhama simbiraatiin isa si duraadha? Situ dursaa jedhanii. Isa si booddee situ dursa yoo dhani rakkoon qabu wanti bitu barbaade garuu isa si duraa situ dursa. Mee nama simbiraatiin isa si duraadhaani? Situ dursa jedha. Ergaan kun siniif ta'a ji'a kana keessa galmee tulaalama warra dursin dura jiran situ dursa. Innaan akkas godhee achirraa akkas godhee Ifreemiin Minaasee dura aansee jedha. Amin jira? Mee nama simbiraatiin akkuma godhee fuuldura siyaansa jedhaani. Ergaan kun nama tokkoof nama lamaaf hin ta'a galateeffannaa yeroo xinnooti waajjira jiraattu bakka hojjettu warri dur gadi jirtan ammaan booda ji'a kana keessa ol darbuu keetu argama. Xalayyaan boorsii dhufu akkuma carraa xalayyaa jijjiiramaati. Xalayyaa guddinaati. Harkoon gaafadhaa natti dursee argama jedha raajaa. Eefa ta'u sagalee jabadha naafeera jedhaagaa. Innaa hojii ergamoota 28 kana gubbaatti akkas jedha. Nuyis du'a erga ollee biichi bishaan keessa sun malaaxiyaa jedhamee akka waamamu barree. Namoonni biyya sanaa jala guddaa nutti argisiisan bokkaan roobaa namootas waan tureef ibidda qabsiisanii hundumaa keenya ofitti waaman. Phaawulos hanxaxii qabaa tokko ammaaree ibiddatti naqnaan bofni addaa qabu tokko qoraancha keessa oo ibiddaa utu baqatu harka Phaawulosiin ciniine. Namoonni biyyasii bofa harka Phaawulositti rarra'u yommuu argan namichi kun nama gumaa ta'uunsaa imamsiisu. Galaanaan nyaatamu yoo oodheyyuu adamni gumaa isaa hin jiraachisu waliin jedhan. Phaawulos garuu boficha san ibiddatti gad urgufe umtus itti maal hin taane hin hammaan. Isaan immoo amma iitaa yookiis amma lafa dha'ee du'a jedhanii eegan. Yeroo dheeraa eegaa turanii waan tokkollee akka irratti hin ta'in arginaan yaada isaanii geeddaranii inni waaqayyo tokko jedhan. Ameen. Yaada isaanii barbanii geeddaranii sila nama gumaa jedhu amma immoo lakkii akka nu jennee miteedha. Amin jedhaa kaa. Hojii ergamootaa kanaa keessumaa bara Yesuus Kiristoos dhalatee waggaa 33 bara 33 keessa jechuudha. Afur qulqulluutu magaalaa xinnoo keessatti dhufee utuu isaan sodaa keessa jiranii amma yeroo baay'ee maal jennaa ayyaana Pheenxeqoostee gaafa guyyaa meeqaffaa 50ffaa guyyaa 50 sana Yesuus ijoollee anamma achoo lambaa gaafa ol ba'u immoo maal sin ergan humna kun sin ergaa amma sitti kella kana keessa maal hin ta'inaa hin bayinaadhee guyyaa 40 fi isaan gidduu deddeebi'aa ture ol ba'ee gaafa guyyaa 10ffaa ergee 40 fi 10 walitti meeqa 50 kanaafitu gaafa guyyaa 50ffaa sanatu Phexrosfaan Yaaqoobbaan Yuudaan lama Yuudaan Makeera tosontaan Yuudaa obboleessi Yesuus kan Solomeen deesse ijoolleen kun gaafa sanatu hafuura qulqulluu argatan. Amin jennu የሚገርም ነገር guyyaan sun guyyaa addaati. Sababiin isaa maalidha? Akka nama galateeffannarra jirru kanatu warri Israa'elotaa, warri Yihuudootaa, warri Dalmaatiyaa, warri Roomaa, warri Giriikii, warri Yihuudii walitti qabamanii namoonni 3,000 ol ta'an ayyaana makaarii ayyaaneffachuuf qamadiirraa garbuurraa walitti fidanitu ayyaaneffataa jiru. Amin jedhaa kaa. Altu tokko waaqayyo waltajjiitti yaadisii qopheessa. Inna Phexrosi saatitti abiddi kun dhufeerra bu'eetti mana cufaa sila sodaatee keessa taa'u keessa gadi ba'eetu warri iyya dhagaan maal jedhu kaan kaani immachaanii jedhu kaan kaan immoo jarattiin kun maal taateedha. Saboodde Phexros gadi ba'ee isu
isumasin hattuu gidduutti fanniftan bira isumasin immoo namichi kun nama habaaramaa jettan sun kan jalqabee seera ba'u keessatti namni fannifamu nama yakkamaadha maaliif lafa keessa awwaallee lafi baduurraa reeffasa allaatti na nyaattudha amin jedhaaka yesu garuu yakkan qabu amin jennu yakka keenyaaf jedhetu dhaqee yakkamaa ta'e inna isumasin fanniftan sana biraatu isa nuuf abdachifame kun nu dhufe jedhee isin isa dhagaarra keessanii awwaaltanii inni garuu achiin jure mesin yume yesus du'aa keera jedha yesus du'aa keera kun paawri qaba baasuu jedhame yesus du'aa keera jedha yesus du'aa keera farfanaa tokko saatiin malee atunu fara daddasinedha inni kaan maal godhaatti garuu fiduute doomote kaate mootii taate kana jese mootii taate inni garuu of du'eetu doomoo ekee maal ta'e mootii ta'e menos arkasa qaba yesus du'aa keera jedhaani yesus du'aa keera inna isuma sin fanniftan sana bira isuma si yakkamaa gootan sana biraatu har'a humni akkasii nu dhufe malee saatiin kun saatiitti machaa'amini amma ganama keessa saatii meeqa saatii kana namni machaa'wennaan undumti isaanii warri Giriikii warri Dalmaatiyaa warri Roomaarraa dhufan hundumtuu walitti nammanii haasaan Phexros haasaa addaati. Phexros kaleessaa isa miti. Phexros kaleessaa haasaansaa giingee haasaansaa namaaf hin galle amma akkaataan itti haasa'u nama naasisa. Akkaataan itti haasa'u nama hin galu. So what we shall do. Amen. Amma gaa'ii inni akkasitti siyaasa kun isa eeyyee. Guyyaa kudhaniif cufatee turtan namni isin hin beeku akkata akkasitti nama kuma sanitti dura dhaabatu kan godhe isa eeyyee so hallelujah amen nama lama dura dhaabanneetu umnichi gaafa dhufuuf nama hamma kanatti gadi ba'e isa qomoo garaagaraa isa lammii garaagaraa itti gadi ba'e ilaalinaan inni sin du'eera jettan akka barreeffame gaafa guyyaa sadaffaa dua moe maltaera kaera inna jiru esa jira gara mirga abba jira hallelujah amen sabode mallu wayerenan otawan sinitiba maqasa arraftan kanan maqaisa fanniftan kanan kotta malgoda cubama jireenya barabara argattu amen yorje jireenya barabara argutan makina silatetti nduukirra milla fayyadamte gubbaa galu sinwi amen meno sambaratin jireenya barabaraan caala jedha jireenya barabaraan caala amma shamarran baramaatiin utuu sin dubaay deemtatanii yoo haleluuyaa isaanii taamiriidha sabeensa jireenya barabaraa keessan baaniiru warra gubbaa jedhanii macaan qulqulluun akkadu duraan dursaati yaada keessan mootummaa waaqayyo barbaadutti maal godha hidha inni kaan akkasumatti maal ta'a itti siniif dabalamaayidha akka qafa barana ati sharra keessa dubbatta isa betti siidaa waaqayyo amma sagalee nagaa jira yeroo dhiyootti nootu gammada gidduu kana lafatu karaa lafaa ta'u karaa namaa ta'u karaa eessaa ta'u yaaddaa baatee kolfaa yerootti galtu yeroo sii ga'e nama sura harkasaa qaba yeroo sii ga'edha jedhaanii hallelujah gara gidaamii beekii jala galtuu jartuu kaasee halleen jedhameenna mucaa kobbaguma na argite hallee dhuma luyyaa jedhan amin jedhu kanatuma jedha mootummaa waaqayyo barbaadutti yaada keessa maal godha hidha inni kan akkasumatti maal ta'a itti siniif dabalama amin jennu torban darbeetu mana tokko akkatan mana tu diigama anis immoo hachuma keessaan qabaa kottu mana tu diigama irra na hin naqe innaan gabroon ba'u safar tokko dhume dhaqee argarra kaa'een isa gaafaa sana dhiigaa warra mana milikita dhiigaa bira darbite tamiti edan mallattoo irra kaa'e amen guyyaa furii diigame an guyyaa furii naqa mallattoo irra kaa'a uffanoo dhadhaabataniitu qomee mi'eewu dhabbaan kan ani waan dhaabadhee naggeeffadhaa qomee adda baamnaaf hin sobu hambanu godhe waan keessa anaaf mucaa tokko hambanu godhe namni jechiidhe kaleessa mal wal agarree kottumeen galateeffannaa anaaf sita beenaan jedhe harkol kaafa waa hin ta'a manni kee nafa iyyaame sagalee jabaadhaan hani hambaan ta'a jedha amen keessuma waan akka inni kana dhamala abbaa manatiitu ibsaan qabadha ijoollee raanfatanii jechuudha inni kan bishaan obbuusa
kawarra maqa bacaan qulqulluun akkadu namni waaqayyoon dhaga'u nagaatti jiraata. Birri qabaachuu miti fira qabaachuu miti mi'a keessa gubbaa tol dabarsaa waaqayyo warra kan saataan hin dadhabu. Mi'a akkanas bira jiru qabiiti karaa kee waatu ta'a malee jedhaani sinatti waan ta'an ta'u jedhaani jabeessa wal faana ameen jedhaaga. Bira darbanii balleessu sakana ilaalaa madaru maaliif seeti macaafni qulqulluun akkanu Phaawulos awumna hargatan kanaan Phexrosiif Phaawulos Luqaas kan akka Simoonos fa'aa laayinii tokkorra ba'an kan akka Yaaqoob ammoo amma gara Gibxiitti wangeela kana bal'isuudhaafitu adeeman Toomaas hamma Indiitti deemi Indii gaafa gogaruu hin du'e. Atoo malessa bara 64 keessa mootii hamaadha jedhamu mootii jalqaba gaarii ture Neeroon dargaggeessa bareedaa nama namni hundutti gammade ture turtii keessa garuu namichi kun taayitu dhiigan suusa'ee maal jennaan dhiigan barbaadeeti haadha koo fidaa qalaa dhiiga isheen arguu barbaadaye. Isa booda adeemsa kana erga dhiigaa dhangalaasee bare booda turtii booda maal jedhe yoo jettanii magaalaa Roomaa walakkaa ishee erga gubee balleesse booda eenyutu balleesse jennaan kiristaanotatu balleesse waan ta'eef warra maqaa Kiristoosii waammatan fidaan balleessinaaye. Amin jennu? Kiristaanni bara sanaa akkamitti du'a gaafa jedhan zayitiin qophaa'eera, leenci qophaa'eera, inni kaan billaan, inni kaan maaliin haka du'u murtaa'e. Bara 64 kana keessa yeroo dhufaniitu Phexrosin bira ga'anii maal si wayyannaan baasii akka bara sanaatti dubartooti waan lakkaa'amne malee dubartoonni bartoota keessa jira jechuu miti. Fakkeenyaaf namumti jalqaba lafa reeffaa dhaqeeyyuu qaxaleen eenyudha? Maariyaam Magdalaa fa'aa, Maariyaamaadha Solomee fa'aa minire baasii haadhi mana Phexros fa'aa ijoollee baay'een obboleettii Maariyaam fa'aa duukaa jiru. Amin jedhaa kaa? Akka mukaraa akka isaan kun jiru. Innaa hundumtu billaan dhumee ijoollee isaa ilaalee waan dhuma isaa ilaalee achi keessa maal jedhaa dubartooti warri billaa jala afaan hin gaddu'e. Maaliif? Lafa abbootii keenya dhaqan sana dhaquu barbaanne. Amin jennu? Phexrosin dhufanii maal si wayyaa ennaan anaan jedhennaan Yesuusin ol galagalchitanii fanniftan ana garuu maal godhaa? Gadi galagalcha maal godhaa? Akka jedhe gaaf tokko Yesuus immoo Phexrosin ati keefaadhaa dhagaadhaa jedhe. Dhagaa kanarratti immoo maal godhe? Waldaa koon ijaarradha amma magaalaa Roomaa keessatti kaatolikiitu irratti dhaabamee jira. Amin jedhaa kaa? Waan dubbachuu barbaadeen bara sana keessa Phaawulos du'eera. Phaawulos garuu akkaataanitti du'e ifaa miti. Sababiin isaa Phaawulos lammii achiti waan ta'eef billaan du'uu hin danda'u fannifamuu hin danda'u. Amin jennu jabeessine. Kanaaf Phaawulos kuni yeroon isaa waan ga'eef yeroo kootu ga'ee jedhe gaafa sana. Isa kanarratti garuu nuyi du'a erga oollee biyyichi bishaan keessa sun malaadhaa jedhamee akka waamamu barre erga maal oollee? Erga du'a nama sabiraatiin hin beektu malee du'a oolte ta'edhaani. Maal kan bajaajin iyyuu du'a kan gorri fee du'a minire ati nama du'a ooledhaa jedhaani. Jaati raajamii ati nama du'a raafedhaa jedhaani. Warra akkasii jabeessaa ani raafedha jedhaa garaa jaati. Ennaani namoonni biyya sana maal du'arraa sagamina beektan markabii caccabeetu sakana baay'ee keessan galuu namoonni hundinuu inni daakaa beekus inni daakaan beeknes miilaan daakee bishaan daakamee ce'uun hin danda'amne gacaan irrooba ture hin dhaamata waan ta'eef gaafa san gara lafaatti ba'an namoonni biyya sanaa nama waaqayyo ergamaa Phaawulostu dhufeetutti yaa'an. Ni jennu akkuma yeroo raajima sararfaan iyyuufaan dhufan namni wal caccabsiyaatu yaa'aniitu nama waaqayyo tokko simatanii laga qarqaratti dhaqanii nama kan abidda qabsanii wayyaaqee qolfadhanii simatan. Nama isaan simatan kanatu bofa harkacanii. Do you know understand? Na dhagartuni? Nama waaqayyo ergamaadhaan simatan kanatu bofi maal ta'e? Harkacanii. Yeroo bofi ciniin immoo namoonni biyya sanaa maal godhaa jiru? Ilaalaa jiru. Oduu ganda keessaa min ilaalaa jiru. Isoo dur ergamaadhaan itti fiigan. Isoo dur nama waaqayyo jedhanii hundumtuu abidda baatee qoraan baatee simatee jabaadhutti hin jedhu amma immoo namittiin kun nama gumaata. Siloo exaabeersoo. Ammoo nama gumaata. Nama zumbraatiin utuu galtee waa'ee gumaa jettaadhaani. Namatti miti godhaani. Amin jennu? Amma sila maaliif ba'an? Nama waaqayyo ergamaadhaan yaa'an. Amma immoo namittiin kun galaanaan nyaatamu yoo leeyyuu nama gumaata. Adamni gumaasa ammoo maaliin godhan? Isa hin jiraachisu. Lakka namaatti hin kun. Akka inni
inni duusa murteesse eenyudha? Namadha. Injiraatu jedhan. Maaliif? Waa malee bofi ciniinneedhan. Ameen. Waa malee bofi kuni nama hamma kana keessa rakkeen ciniinneedhan. Rakkinni keekoo rakkina isa wajjin jiraachuu Waaqa mul'isuudha malee rakkina ittiin baddu miti. Namni dhaggeeffame jedha. Inna Phaawulos garuu girri jiraas waatti hin fakkaanne oduu jiraas waatti hin fakkaanne bofa sanaa ibiddatti gadi maal godhu? Hurgufe. Lafa isheen baqatetti gadi hurgufe namoonni immoo maal eegaa turan jedha. Amma nama ta'a miti. Amma guddataa miti. Amma dhiitaa tokko yookaan lafa dha'ee du'eetu eegaa turan. Inni garuu umtu maal hin taane itti nammaan yeroo dheeraa eegaa turaniitu inni nu jenne kun taane jedhan. Namni biraatiin inni namni jedhe hin ta'u jedhaan. Inni Waaqayyo jedhe garuu jedhaani. Hin taa'edha. Mee isin bira jiru akka caagodha qabaati inni Waaqa sitti mee bara sanaa jedhaani. Hin mataa jedhaani. Inni Waaqa naan jedhe hin ta'a jedhaagaa. Hallelujah. Macaafa qulqulluu irratti cubbuu jalqaba kan hojjete of tulummaarra kan kee seexanni gaafa Addaamiif Ewwaaniin balleessu barbaadu bofatti gargaaramee dhufe. Gaafa dhufee jedhu Ewwaaniin Waaqayyo maal siin jedhe jennaan kanarraa nyaadhaa kanarraa nyaatinaa nuun jedhee naan maaliif jennaan yoo nyaattanii ija keessatti maal ta'a banamaa kanaaf hin nyaatinaa nuun jedhee jennaan utuu nyaattanii koo akka saataatu itti sitan. Amin jennu? Gaafa dhufu akka jedhe Waaqayyo dhufeetu lafa kaa'ee beeka waan ta'e dhufe Addaam eessa jirta? Amin jennu? Amma baay'ee keenya utuu dhufee Waaqayyo eessa jirta? Nuun jedhee maal jenna laata? Addaam eessa jirta? Innaan isheeti gargaartuudha jettee naa laatteetu mukicharraa akka nyaadhu godhee jennaan qullaa koon ta'e. Isheen immoo maal jette? Bofatu akka nyaadhu godheetti hunduma isaanii gawwaamee kan jaraa gabee turan isaa bofaan akka jedhe hati bara jiraattu habaaramaa ta'a ta'e. Ameen. Ati maalidha? Habaaramaadha. Firistoofoon ati habaaramaadha. Maal jennaan? Bara jiraattu immoo jennaan koomee idditaa biyyoo nyaattaa namni immoo maal godha? Mataa keerra maal godha? In ejjeta jedha. Mee amantii rakka jedha ani boficharra nan ejjedha jedha. Namni maaliyyuu mataa keerra maal godha? In ejjeta biisa maaliif? Ati garadhaan maal taata? Loota hada balaa kun tokko garadhaan loota lammaffaa abaaramaa sadaffaa biyyoo nyaattaatti jedha. Amin jedhaa qaba. Lafi Waaqayyo iyyame fees koomee idduudha mini. Hojii argamu irratti garuu dhuftee bakki inni dhiyeenyu eessadha? Harka koomee idditaa ajaja qaba malee harka idditaa ajaja hin qabu. Hallelujah. Akka mirga ol kaafadha. Isa biyyoo nyaatee ka'ee si nyaatu Waaqayyo ganama kana qoda bukoo keerraa borsaa keerraa akkaawuntii keerraa ulfina maqaasaaf jedhee hirra si dhaabee. Sagalee jabaadhaan nan dhidhiita jedha. Eenyuun akka ta'e hin beeku. Inni nama baay'ee hiddaa jiru siin garuu hin du'a. Inni barataa hiddaa jiru siin garuu hin du'a. Inni naggaadaa hiddaa jiru siin garuu hin du'a. Wanta hojjedhu wallaale kan jedhan gidduu kana nama sadii Waaqayyo akka jedhe boficha sirraa ajjeeseera waan jalqabde nan si milkeessa de Waaqayyo. Because jawwichi maal ta'eera? Du'eera. Iyyame akka jedha jawween sun du'eera jedha. Mul'ata takka jedhu akka isheen bofa sana duraa baqattu fedha. Waaqayyo koochochoo biraa kan fakkaatu lamaan kenneefi isheenis bofa sana duraa barriftee hin sokkiteedha. Arge golgaas. Laatiifi maa'usa henda inni sammuu nagaa hiddee bare. Inni nama dibataa hiddee bare. Inni gaa'ila hiddee bare. Inni hojii namaa hiddee bare. Har'a maqaa Yesuusiin hin galaafatama. Amin jaa jabeessaati. Baasawee ani firri bofaa jira jedhee yaadu. Bofedhama miliyoona 3 tuqaa tokkotu nama hiddedhama. Achi keessaa miliyoonni 3 waggaatti bofaan du'edhama. Akka biyya keenya kanatti illee badaa baay'ee miti. Kanaafi fulbaana 19 yeroo hundumaa akka
addunyaatti ayyaana bofarraa afuutu ayyaaneffatamu. Bofi yoo du'eyyuu hidduu danda'a. Sabiinsa maaliif habaaramaadha waan ta'eef. Ergaansi qaba wanti habaaramaan mana kee hin galu. Juudaas yaafaa akka kee mirgaraas wanti habaaramaan. Inni namni godhatan galfataa jiru. Inni namni hojiidhaaf jedhee bitaa jiru. Goodanaa gubbanaa dhiyootti waa hinduu jabeessi amin jedhati. Sagalee jabalaan ani bofa sana jedha. Mataa saarane jedha. Wammee warra jettan jullee winda hatifa inni jireenya dhalootaa ittaa jiru karaa keef karaa koo ganama kana bakka jiru du'eera. Mee mantiraamme du'eera. Amen. Naannoo waldaa keenya balbalatitu gibbii qorqorroon tokko jiru achititu jawween du'e. Na safarri guutuu wal guuree dhaqee isa mana nutti kireesseen bakka hin salphaneedhaan sichi namaan taa'uudhaan. Amen jennu. Saboota namtichi immoo amantii keenya beentees miti namtichi waaqatu nu kaase malee sinfira bineensaatii baga du'e. Amen. Fira bineensaatii sini jarri koo waan isaan al tokko dubbatanitu waaqayyo dhagaafe. Argattoon kaafadha. Naannoo diillaa gararraa baataa baasee fi namoota baay'eetu jira ginaa sama kakaasan qabiyya. Wangoo 20 ol jawwee 10 ol tudhume haa tokko gaa konferensii qophaa'e. Abbaasee jechuun qaallichaa beekamaa ture jechuudha. Hin dhangalee yeroo ajjeesan faanaa bilbilu ijoolleen argaa gaafadha. Ani hin beeku jireenyi kee hiddame kaleessa har'a fayya. Kaayyoon kee hiddame kaleessa har'a fayya. Sagalee jabaadhaan hani hin danda'amu jedha. Jamiina badhaame hani hin danda'amu jedha ayyaati. Yoo taman ergaa kana bafa bara kana bitamee magaalaatti argame hojii keetti kan argame humna dhiiga oolichaatiin gaa'illi kee hiddamu hojiin kee hiddamu waaqayyo har'a hin du'a jedheera. Naababaa toofana sagalee jabaadhaan bofichi du'eera ayyaati. Amen. Phaawulosin duukaa koo namoota baay'ee jira garuu taalentii yehooneu VIP yehooneu Phaawulosin idditi keerlesii hin barbaadu jetani nama jagna barbaadu nama tattaafatu barbaadu kaayyoo kee dhaaltesi nyaattisi bofi argaa ergaansi qaba kaayyoon kee tun madaayin ila ututi wayyoo etteen booyin ututi eenyu tarkana qaba jetteen booyin inni si idduu dhufee karaatti du'e. Noti biratiin duusaa siyaarsamoo maafin dubbattu jedhanii. Yamta kame du'eera. Hallelujah. Amen. Kita kau tu dulu ada mah makan saya dulu ya kasmiti. Ergamnya tu bitan negara air kartu ini kantat negara aja. Jangan agak meterasa sama rasa afur negara aja. Ama agal gada bazu. Enna gaba gal lehin node. Ojan sa seri dai. Makan jala seri dai. Jangan gal udua dai. Akamitti kunta jere nu fite. Na tole nam cucumti malum jede naanno kam teessan nun jenna naanno gabbinaa teenyen eessa moo keessan jennaan achuma naanno sana keenya jennaan eenyu faatu moo ta'a jennaan mucaan tokko haaseetu gidduutti immoo bayyesuusin jedha jennaa bakka mucichatu nu jala ajjeesin jedhani. Hallelujah. Har'a bayyesuusimii keetiin inni gaa'ila kee hidduu dhufe dhangala'eera. Amen. Sagalee jabaadhaan ani jireenya ayyaati. Humna hadhaa boficha kan caalu humna dibata sana jiru. Humna hadhaa boficha kan caalu jedha. Humna harara jiru jedha. Yoo kan tarkamu gaafadhaa. Jira isa bofi baatu redha. Isa digimtiin baatu redha. Isa maatiin baatu redha. Inni narra jiru jedha. Habitti jedha. Hincara jada ayati. Waritalu jabesa. Hallelujah. Roma sadde saddu sadi farta kadu yuma gutuma saddu bisana kadu Paulos. Afurri qulqullu sin furatan jada isa Yesusin yu warra duan keessa nan godhe kaasere. Afurri qulqullu immoo ofisatti yu maaliin waaqa kuma lama kudhaja wanta tiqabdeetu turasi qabata. Sabisa harra waaqayyo ijoollee korraa boqotu du'anaan jedheera. Manjere sitti bara beetta humna hadhaa bofichaarra humni diyoota sirraa. Amen. Humna hadhaa bofichaarra jedha. Humni narraa jedha.
inni sirraa kun bofa ajjeesaa deema. Inni sirraa kun jawwee ajjeesaa deema. Amen. Kan makina bitee makina xaxaatee dhuma, kan mana bitee mana irratti dhuma. Garuu akkamii kan kee akka dhufu bara dhufu Yaaqoob iddoo yaafataa beekamni lakkoofsa tokko kaasee garuu akka dhufu innedha billaasa isa qaramaadhaan jawwee isa murtuxxifamaa leewwaataan isa galatee yeroo gaggalu maal godhe hin ajjeese. Lakkoofsa ja'a bira geetu bara dhufu Yaaqoob hidda yaafata Israa'el hudhee daraa ijinni gotu himaan ta'e handaara lafaarra guuta'e. Maaltu maal ta'e waan ta'eef jawween du'eera waan ta'eef leewwaataan du'eera waan ta'eef bofichi du'eera waan ta'eef. Yoo diddeellee miti kudha deebi'eetaa malee kuma lamaaf kudha ja'a wanti hamma hidimee kee arraatti danqabe kuma lamaaf kudha ja'a tola si qabate. Ameen. Maalii wal gaafattu isa moosamiti lakkisaan nuwaana mucicha duriiti Yesuus kootu dhufe. Yesus jira yaati. Magaalaa tokko keenya baay'ee tu beeku waan ta'eef kaasa kopheetti konferensi qophaa'e. Innaa tashawwee tokko namoota tashawwee qalbeessaa dha namoonni baay'een beeku raafin kaasa nasi. Haadha mana isaatu mee peettee dhuma kanan naqaa itti kaatu. Yoo fayyadee galte galee yoo galtu ta'e gara eegoota gasee si waraanaa jedhee. Sira duun galu waan ta'eef narkatti duutaa'e. Amale peente taateen galtu jedhee. Saboota Waaqayyoo nama lafee namaatiin bunnaa kaamee kennameeftu gidduu kana jirannaan dibbit jettee galagalte. Irraayyee ba'ee fayyadee galte. Amin jennu? Kurtii murmuruu hin dandeessu, buddeen tolchuu hin dandeessu. Dhugabaatti namoonni baay'een beekaniif hin kana akka kaasaadha. Fayyadee galte inni isaan buna dhaggeeffadhaa. Seexanni koo karaa baay'ee nama miti. Siin garuu bofichi du'eera. Mee akkana mee waagamatu nama sabiraatti bofichi inni sii dhufe du'eera jedhaanii. Namanta hantuuta sawwaa meeqatti dibanii ergan arra galgala du'eercha. Girgiddaa mana keetirraa mee laassaa kaabaa baabaa du'eercha maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Sagalee jabaadhaan du'eera raayyaati. I believe that wayyaa darroofattee gubaa kana keessa galte abidda ta'e jawwee nyaata. Namna mana jabeessee ameen. Waan baay'ee gammadu keessa mucaa waaqayyoo tokkooti. Amen. Engatu jarshee tokko Adaamaarraa dhufte waldaa keenya. Nama torba dhume ishee saddeettaffaan. Dhukkuba nama torba fixeetu ishee qabate. Afurraman gaafatti gaafarraayyuu birrii 300 kaffalleetu irratti gosimnee. Maaliif akkasanii kattaatu? Yoo isheen duutetu jawwee sadii badhaafamnaa. Jawween kumaasni godhannaan waan guddaa nu godha sakana musitti nu barbaachisaa beekte. Amin jennu? Ergam gaafadhu. Isa abbaa kee miidhe. Isa haadha kee miidhe. Akkanni sitti darbee si miidhe. Meeru sagalee waaqota amantaa. Inni abaabilee kee gadi qabe akkanni sitti darbee si miidhe. Har'a Waaqayyo weelaa diivaana. Har'a Waaqayyo inni raddaa agaagayyuu keeratti godhe tolcha hamaa balleessa hamaa sun. Akkanuma caalaa qulqulluun hojiin Yesuusidha. Ija hojii isaatiinitu dhugaa argate. Malee ani waaqa ani malee jedhee beeka Yesuus. Njeru wanti inni godhu maal ta'e dhugaa argate. Erga ammaatu bor namni sirriitti maaf hin dubbataa jira. Biyyarraa si bilbilaniitu naa gammadii dhala koosiin jiru. Malee na Waaqayyo waan murtaa'ee dhufeen gidduu gale naan jedhe Waaqayyo. Sagalee jabaadha. Mana keenyattadha. Maatii koo gidduuttadha. Du'iin ta'u jedha. Hallee. Nagaruut sagalabbata. Du'an naga'u jedha. Eenyuun akka ta'e hin beeku. Jeeqamaa jirta, cannaqamaa jirta, gooftaan akka dhiis gidduu galeera ni waaqa. Maal dhageessa beektaa? Walitti galagalanii dhageessa. Waaqayyootu walitti asirraa deebisa jedhaa jira. Harka bitaa mirga ol kaafatu sagalee jabaadhaan ani galateeffannaa malee boo'icha nabu jedha. Waaqayyoo gidduu galeera naan jedheera. Ime bofichi du'eera. Akkamitti du'e beektaa? Humna sirraatu humna isaa caala. Maal sababu? Mee warri humni sirraatu isaa kan akka godha. Humni narra jireedha. Humna bofaasanedha. Humna dhibba jaajjatamii jaajjadha. Hin jaaladha.
jaalatan